Oduu gammachiisaa jechuudha. Kan hunduma keessanillee gammachiisuu danda'uu fi akkasuma shamarran biyya Arabaa jirtan dararaa adda addaa keessa jirtanii gara biyya keessaniitti deebitanii biyya adda addaa jijjiirrachuu yookiin immoo qayyarachuu barbaadanii fi akkasuma immoo dabalataan warreen biyya tokko teessanii gara biyya tokko karaa daldalaatiin deemtanii rakkoon taane keessa galtaniif furmaata guddaa isinii ta'a je'eetii yaada jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa egaa akkuma beekamu jechuudha. Viidiyoo as bahee ejjedheetiin hin beeku jechuudha. Voisii bichaatiinidha. Egaa isinirraa tureetiin jira fedhaaf jaalala waaqayyoo yoo ta'e immoo egaa akkuma beekamu viidiyoodhaanis ta'e voisii yookiin immoo sagalee'aanii nasinii ejjedha jechuudha. Egaa namoonni immoo chaanaala koo jaallattanii yookiin immoo waan ani isin fayyaderraa fayyadamtanii anis immoo waan isin na fayyadanirraa fayyadame jechuudha. Chaanaala koo laayik gochuu hin dagatinaa akkasuma immoo sabiskiraayib godhaatii na jajjabeessaa hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaa isiniin jedha. Innis maali yoo jettan jechuudha. Kana booda namni biyya Arabaa deemu kamiyyuu shamarranis haa ta'u dhiiras haa ta'u Finfinnee yookiin immoo Addis Ababa keessatti olii gadi deemtee piroosesii fixachuu yoo dandeesse ofii kee jechuudha. Ofii kee deemtee eejensii irraa ajaja eejensiin siin jedhu fudhattee piroosesii kee fixachuu dandeessa taanaan kaffaltii tokko malee biyya Arabaa kamillee deemuu ni dandeessa jechuudha. Innis immoo wantoota si gaafatan yookiin immoo ulaagaalee si gaafatan qaba malee akkasumattiin eejensii dhaqxee osoo hin taane ulaagaa guuttatu ni qaba jechuudha. Ulaagota kana guuttannaan biyya Arabaa yoo jiraattes haalli si mijachaa hin jiru yoo ta'e mana madaamii keessatti dararama yoo jirta taate akkasumas immoo bakka ati jirtu sana miindaa gahaan argattu taanaan miindaan kee seeraan siin kaffalamaa hin jiru taanaan gara biyya keetti kallattiidhaan galtee Finfinnee keessatti piroosesii kana fudhattee biyya barbaaddeyyuu deemuu ni dandeessa. Keessaafuu Kuweet deemuu ni dandeessa jechuudha. Daldalaa tokko malee namni tokko otoo maallaqa kee nyaatiin seeraan yeroodhaan otoo akkasumatti jechuu miti. Kanan sinitti himaa jiru qabatamaan nama deeme argeetanii jechuudha. Godanyaan kiyyaa Saudi irraa ana faana galtee ani ergan galee kunoo ji'a 4 jechuudha. Ji'a 4 kana ishiin ganaa booda koorra ji'a 2 dhuftee jechuudha. Erga Itoophiyaa galtee ji'a 2 jechuudha. Kan isheen amma bararte immoo engadda bararte jechuudha. Ji'a 2 qofa biyya keessa teesse piroosesii an amma siniin jedhu kana xumuratte kaffaltii tokko malee biyya galtee jechuudha. Saudi akkuma beekamu waggaa 2 qofa hojjette jechuudha. Waggaa 2 qofa hojjette madaamiin ishee si fedhuu jette isheen hojjechuu barbaaddee turte garuu si fedhu gali gaafa jettu otuma fedhan godhatiin galte. Waggaa 2 keessatti immoo kaffaltii daldalaaf kaffaltee deemte sana kaffaltee maatii isheetillee gargaartee ofii ishee harkatti waa tokko otoo hin qabatiin deebitee gara biyyaa galtee jechuudha. Kanaaf aarii irraa kan kaate fira as keessaa Finfinnee keessaa qabdi. Piroosesii sana asuma teessee Kuweet guuttee jechuudha. Kuweet hin deeminaa, Kuweet gaarii miti warra jedhaniif jechuudha. Kuweetis haa ta'u biyya kamiyyoo ta'e kanatti dhaqxu mana haadha kee otoo hin taane mana haadha ormaa biyya abbaa ormaa kanatti dhaqxu kana beeki. Yoomiyyuu taanaan gadi jettee hojjetattee jijjiiramuuf dhaqxe malee mana eessayyuu yoo ta'e Saudii ta'e Kuweet ta'e Dubaay ta'e eessayyuu yoo ta'e akka hojii kee fi akka amala keeti jechuudha. Nama kamiyyuu eessayyuu yoo ta'e jechuudha. Ati gadi jettee hojjetannaan amalaan isaan qabnaan akka horiitti akka ameessaatti araba elmattee jala jiraachuu dandeessa jechuudha. Yoo amala qabaatte fi dandeettii hojii yoo qabaatte elmattee gaafa naga'een tafash jettee gaafa sinfeessisu nan feessisu nan gala jette keessaa baatee galta. Isayyuu gaafa ati keessaa baatee galtuyyuu ganaa si gadhatanii nuu deebitaa jedhanii asittis immoo erga galtee yoo uftaree jedhanii si dararanii yoo dagdee yookiin immoo goyyomsitee siniin deebi'a jettee harka baate malee gaafa ati amala godhattee hojiidhaan gammachiistee amalaan gammachiistee hojjette araba kam biratti buluu dandeessa. Keessaafuu immoo amala qabaannaan han akka arabaa garaa laafuun jiru jechuudha. An akka arabaa goyyomsitee yookiin immoo ashooftee irra deemtu irratti boqattuyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu biyyi kun hin ta'u, biyyi kun hojiinsaa ulfaataa, biyyi kun hojiinsaa salphaadhaan hin jiru biyya arabaa keessatti. Biyyi hojii salphaas hin jiru, biyyi hojii ulfaataas hin jiru akka kee akkuma amala keeti jechuudha. Kanaafuu
yoo namoonni biyya arabaa teessanii daldalaarraan achumarraan achi gara biyya tokkorraa gara biyya tokkotti qayyarachaa jirtan akkasumas immoo madaamiin hin barbaadu gali isiniin jettu akkasumas immoo amalaan walii ta'uu dadhabdanis immoo miindaa keessan isinii kaffaluu dadhaban jechuudha. Koottaa qaxxitaa zim jedhaa harka keessan fayyaa miila keessan fayyaa gara biyya keessanitti deebi'a. Eejensii Itoophiyaatiin jechuudha. Piroosesii isin guuttachuu qabdan tokkoffaa COC barachuu qabdu jechuudha. COC kana immoo biyya arabaa yoo turteettas ta'e arabiffas beekii hin beekin dirqama COC barattee onlaayinii irra gochuu qabda jechuudha. Medikaala ka'uu qabda maallaqa keetiin jechuudha. Akkasumas immoo kittibaatii kan jedhan jira. Kittibaatii sana fi bicaa waraqatii kan jedhan kana guuttatte jennaan waraqaa kee eeggattee gara biyya barbaadetti imaluu yookiin deemuu ni dandeessaa jechuudha. Kaffaltii daldalaatii maaliidhaan hin jiru jechuudha. Birrii ati kaffaltu tokkollee hin jiru. Gaafa ejensiin si waame sana qofaa piroosesii kee sana onlaayinii irra gootaa COC kee dura barattee geessitee imbaasii gashita. Imbaasii sanatti immoo beellama qabda. Beellama sanaan immoo geessitee medikaala kee gashatta. Medikaala kee gashattee kaatee isa booda immoo isa kittibaatii busaamu maali yoobaa jedhan sana gashatta. Kana guuttatteennan kaffaltii achitti kaffaltu tokkollee hin qabdu jechuudha. Waraqaa kee fudhattee chaa'u jetta. Kana bichaa kaffaltee kan isheen gara biyya arabaatti imaltee jechuudha. Birrii 30,000 hin finne jechuudha jechuun tiraanispoortii jettee medikaala jettee COC jettee tirfaan jetii kan jedhan tokkos jira. Tirfaan jetiittis birrii kan kaffalte xiqqoon tokko jirti. Kana kaffaltee tirfaan jetii sana birrii 5,000 kaffaltee iyyuu. Medikaala immoo 9,500 kaffaltee akkasumas immoo COC garuu isheen COC kan baratamuu qabu 7 jedhu isheen garuu akkasumatti guuttee foormii guuttee akka barattee xumurteetti waraqaa fudhatte jechuudha. Maaliif jennaan hin beekti waan isaan barsiisan sana waa'ee nyaata barsiisuu waa'ee kunuunsa ijoollee barsiisuu kana waan beektuuf qormaata irratti hin dabartee fuul jedhamtee dabarte jechuudha. Waraqaa kana fuutee 7 illee hin baranne jechuudha. Isheen guyyaa muraasa baratte. Warruma barsiisu faara walii galtee guyyaa muraasa gubbichaa deddeebitee baratte isan booda eeggamtee kunoo mana gaarii naga'inaa jette jechuudha. Guyyaa kaleessaa kanaafuu namoonni mana namaa keessatti rakkatan jechuudha. Yoon galee ganaa daldala hanga kanan baasaa kana jettanii dhiphachuu otoo hin taane qaxxi jedhaa koottaatii daldalaarra deemtanii biyyarraa gara biyya biraatti deemtanii rakkoo biraa keessa galuurra koottaatii asitti qaxxixaa karaa leegaalii karaa seeraatiin biyya barbaadda dhaqxanii hojjetachuu ni dandeessu siniin jedha. Warri dararamaa jirtan otuma rakkattanii otuma aartanii otuma gadditaniiti ciniinnattanii hojjechaa jirtan kottaa galaatii gara biyya barbaadanii deemuu dandeessu siniin jedha. Akkasuma immoo yoo namoonni carraa daldala barbaadnanutoo kana ofii keenya deemnee firaas hin qabnu Finfinnee keessaa akkasumas immoo olii gad deemnee kana gochuu hin dandeenyu warreettan immoo mana keessan teessanii 90,000 hanga 80,000 baastanii daldalaadhaan guyyaa 5-6 deebitanii deemuu dandeessu jechuudha. Akka warra haaraallee miti piroosesii guutuu qabda. Afaan nan beeka hojii nan hojjedha kana nan hojjedha jettee ngoota bakka piroosesii kana guuttaa ala tuula viizaan sii dhufa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya qaalii baay'ee sin jaalladha baay'een sin kabaja. Yaada kana fudhattaniitu jedheeti yaada. Akkasuma immoo yaada qeeqaa yoo qabaattan akkasuma gaaffiillee yoo qabaattan immoo komentii jala kaa'uu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo koo immoo na jajjabeessaa laayikii naa godhaa isiniin jedha. Wantoota sin barbaachisuu fi wantoota akka kanatti waan boonsaa ta'e waan nama fayyadu immoo yeroo irra gara yerootti isin biraan hin geessisa jechuudha. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraatiin wal biraan deebina isiniin jechuun barbaada. Nagannaa turaa lafa gaarii turaa obboleewwan qaqqaalii baay'ee akkana jajjabeessaa jirtan baay'ee nan beeka. Isin jaalladha isin kabaja turtii gaarii isiniif haa ta'u.